yeroo xinxalli isinitti mirgaa geenyeetiin jirraa xinxalliin keenya bu'aa ba'iin Itoophiyaan keessa baatee miseensa BRICS taate maali kan jedhu irratti sabboona gaddafaati kan xinxalu kunooti. Gaafa miseensa biyyoota gurguddoo osoo hin taane afoosha naannoo yookaan ollaatti gaafa makamtuyyuu ulaagaa mataasaa qaba. Dhamaatee guddaadhaan miseensa BRICS ta'uun Itoophiyaan maaliif kana qixxee dhamaate maal fayyadamuu fi kan jedhu sillaalla biyyi tokko qabeenya ishee beekumsa ishee dhugaan addunyaa irratti qabdu baastee kan mul'istu dippiloomaasii fi michuu horachuudhaan jedhu hayyoonni siyaasaa dippiloomaasiin wal dhabdee furuu fi tumsa addunyaa guddisuu bira darbee immoo rakkoo biyyoota gidduu jiru karaa nagaan furuudha. Kan hubatte Itoophiyaanis yeroo dhiwaas dippiloomaasiin fira hedduu horataa jirti. Dippiloomaasiin Itoophiyaan itti milkoofte keessaa tokko miseensa BRICS Plus ta'uu isheeti. Itoophiyaan BRICS Plus taate maali kan jedhu ilaalleerra namoota achi keessa turanii fi hayyoonni maal jedhu waan jedhu ilaalleerra. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uuf carraaqqiin eegalte waggoota kan lakkoofsise ta'us gara fiixeerra kan geesse garuu bara 2013 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara darbe jechuudha. Kanneen dhimma kana qoosaatti yookaan akkuma salphaatti ilaalan akkuma jiran kanneen bu'aansaa guddaadha jedhanii Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uu jajan immoo hedduudha. Garuu immoo miseensa BRICS ta'uun qoosaatti kan argame miti jedhu Daayirektarri olaanaan nageenyaa fi odeeffannoo biyyaalessaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen miidiyaa waliin turtii godhaniini osoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dandeettii obsaa fi bilchinaan hin qabne ta'e carraan miseensa ta'uu dhiphaa ture jedhu. Akka Ambaasaadar Reedwaan Huseen jedhanitti yeroo Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uuf gaafataa turte biyyoota BRICS hundeessan waliin marii guddaan turameera gara ministeera dhimma alaatiin gama ambaasaadarootaatiin Itoophiyaan miseensa BRICS hin ta'in dura hojiiwwan dippiloomaasii jajjabaan hojjetamanii turanii keessumaa baroota jijjiiramaatii as Itoophiyaan dippiloomaasii ishee cimsatteetti kun waan gaarii ture. Keessumaa immoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hedduu carraaqaa turanii carraaqaas jiru. Biyyoonni gamticha hundeessanis ta'e kan kana dura akka Itoophiyaan miseensa BRICS taatuuf Itoophiyaan deeggaruu akka danda'an ibsaa turanii bara 2023 garuu gaafa yaa'ii BRICS 15ffaa irratti hirmaachuuf Afrikaa kibbaa deeman ajandaan miseensummaa Itoophiyaa mirkaneessu qabame waltajjii marii BRICS yeroo sanaa seenamee hirmaachuu fi gaafas miseensa ta'uu fi abdii guddaatu ture jedhanii kaasu. Jala bultii yaa'ichaa irratti garuu akka yaadan hin turre hooggantoota biyyoota jajjaboo hundeessitoota BRICS ta'an akka Biraazil, Raashiyaa, Chaayinaa, Hindii fi Afrikaa kibbaa waliin yeroo marii jalqabametti sagaleewwan garaagaraa dhaga'amuu jalqabanii osoo ajandaa qabaannee ajandaa sin ilaallatu qabannee jiraannee osoo seentanii baay'ee sin deeggarra turre jedhanii kaasaa akka turan kan isaan yaadatanii garuu maal goone mijanne jedhanii haasa'uu jalqabanii edaa jarri miseensummaatti Itoophiyaa makuuf osoo hin taane dhimma keenya haasa'uuf ajandaa hin qabanne jennee keessa keenyatti gungumuu jalqabne jedhu Ambaasaadar Reedwaan Huseen. Isaan immoo yeroo sanatti dhimma kana hordofaa kan turanii hanga asii deemanii achi gaanitti ajandaan akka qabamee fi miseensonnis deeggarsa akka godhanitti amananiiti kan turanii haalli itti eegnee fi achi geenye wanti argine miira keenya jijjiire jedhu. Yeroo sanitti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haalonni jiran gaarii akka hin taane yeruma gabaabaa keessatti waan hubatanii fi qaamolee Itoophiyaan miseensa akka taatuuf tumsuuf dura waadaa galan warreen waliin dubbatanii fi dura mirkaneessaniif karaa nagaa wal hubannaa qabuu fi tasgabbiidhaan qabuudhaaf yaalanii yeroo kanatti Dr. Abiy qaamolee garaagaraa waliin dubbachuu kan jalqabanii gamtaan Itoophiyaan keessa hin jirre Afrikaa walitti qabneerra yookaan immoo Afrikaa waliinis walitti makamuu dandeenya kan jedhu kaasuun keessan ni danda'ama jedhanii dhugaa jiru itti himanii Itoophiyaan liigii biyyootaa keessatti dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti ta'ee gamtaa Afrikaa keessatti illee qooda jabaa qabdi ture. Keessumaa immoo nageenya Afrikaa fi addunyaa eegsisuu fi nagaa eegsistuu addunyaa fi biyyoota Afrikaa taate gumaachi isheen taasifte salphaa miti. Itoophiyaan baay'ina uummanni ishee baay'eedha. Guddinni diinagdee isheen galmeessaa jirtu guddaadha. Teessoo gamtaa Afrikaa ta'uu isheetiin alatti immoo gaheen isheen gamtaa Afrikaa cimsuuf carraaqaa jirtu ilaalcha keessa osoo hin galchin xumurarra erga gaameen booda akka miseensummaa kana argattaniif sin deeggarra jechuun kun maali? Inni miseensummaan keenya osoo hin mirkanaa'in amantaan BRICS irraa qabnu maali kan jedhu irratti hooggantoota garaagaraa waliin kokkee wal qabuun dhalate jedhu Ambaasaadar Reedwaan Huseen. Nus ta'e immoo akka aadaa keenyaatti darbee immoo haalli ture rakkisaa ta'uun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi wanti kun salphaa hin turre. Biyyoota gurguddoo waan hunda harkaa qaban waan fedhan murteessuu danda'an akka Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa waliin mormuun dhaabatanii mormuun wal jala dhaabbachuun salphaa hin turre. Lolanii waa sirrachuu qabu immoo sirreessanii hanga Itoophiyaan geessu sadarkaa addunyaatti hubachiisuu fi dadhabuun salphaa hin turre. Yoo ta'u baates miseensummaan nuttaafu qofaa keessan ta'a mari'adhaa sadarkaa jechuu gaanii yoo isin nun feene immoo nus isin waan isinitti rarraanuu
nuuf hin qabnu jedhanii Dr. Abiyyi ija jabinaan fuuldura dhaabbachuun jarayyuu irrifachiise jedhaniiti kan isaan kaasanii Dr. Abiyyi akka dhuunfaatti sadarkaa hooggansaattis jedhamuu qofa osoo hin taane immoo sadarkaa namummaatti dhukkuba biyya kanaaf dhukkubsatan guddinaa fi jabina Itoophiyaa fi hawwii fi mul'ata qaban ibsu qaamolee garaagaraa waliin dubbatanii mari'atanii hooggantoota jajjaboo kana jedhaman mataa laaffifatanii yeruma gabaabaa keessatti waan gochuu qaban godhanii waan hubachuu qaban hubachiisanii duumessa duraanii nu dhoksuudhaaf ture yeruma tokkoon jijjiiruun bilchina ministeera muummeetiin akka ta'e kan isaan raajeffatanii asiifachi waan jiru hooggantoota walitti waamuun miseensa BRICS ta'uu keenya amansiisanii gara murteetti osoo hin seenin durammoo qaamolee waliin dubbachuun malu hunda bira ga'uun yaada isaanii jijjiirsisanii boodarra osuma hin beekamin miseensa BRICS ta'uu fi sababa gaa akka Itoophiyaan qabdu amanuuf dirqamanii erga ambaasaddaroonnii fi warri mariif deeme gara hoteelaatti deebi'ee boodallee Dr. Abiyyi tokkoon hooggantoota biyyoota miseensa kana hundeessanii fi miseensa kana ta'uudhaaf gaafatanii wajjiniin marii eegalanii kokkolfaatuma qalbii isaanii fuudhanii yaada isaanii jijjiirsisanii osuma hin turiin immoo yaadni Itoophiyaan kaaste yaadni ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed kaasan sirrii fi amansiisaa waan ta'eef miseensa ta'uu qabdi kan jedhu murteessanii hundi keenyayyuu akkuma waadaa galletti Itoophiyaa miseensummaatti makuu qabna kan jedhu irratti walii galanii sanarratti xumuranii yeroo sana waajjira ministeera muummeetis bakkeewwan garaagaraati Chaayinaan illee Raashiyaan illee Biraazil illee bilbilaatiin yeroo dheeraa fudhatanii haasa'uu akka jalqabanii waan nurraa eegamu gooneerra miseensa BRICS akka taatan fedhii keenyaan ni barbaanna kan jedhu dubbii aagaa dhageenye BRICS seenuu dandeenya jedhaniiti kan isaan kaasanii BRICS ta'uun salphaa hin turre wallaansoo jabaa nu gaafate namoota har'a haala ta'anii akkasumaan miseensa BRICS ta'uu akka salphaatti ilaalanitti salphaa fakkaachuu danda'a hafuus hin dandeenya ture jedhanii kaasuu sanarratti bilchinaa fi ga'umsi hooggansaa Itoophiyaan qabdu akkaan dinqisiifatanii yeroo jarri miseensummaa nu diduuf turanitti illee loluun amansiisuun tureera Dr. Abiyyi yoo lolan garuu biyyoota kana hunda miseensa ta'an kana bakka tokkotti itti lolanii yookaan hin komannee hunda bakka tokkotti hin dubbisnee biyyoota hunda isaanii adda adda baasaniiti kan isaan mariisisanii kana gochuuf garuu fageenyi deeman ajaa'ibsiisaa fi kan namni hin amanne ture addatti immoo hooggansa biraa osoo ta'e nama Itoophiyaa biraayyuu osoo ta'e sadarkaa sanatti miseensa sanatti hin dabalamna jennee hin amanne ture sababni isaas kan barame dippiloomaasii biyya kanaa keessatti waan barbaaddu gaafa argattu fuula iftaa waan dhabdee waan argachuu qabdu yoo dhabde immoo duubatti deebitaa hin dallantaa fuula guurtee keessaa baata wal mufachiisuutu dhufa sana booda immoo komii walirratti dhiyeessuutu dhalataa komii keenya qabannee ingallaa dippiloomaasii biyya kanaa keessatti kan barame sanadha waan ta'eef sun immoo ulaa saaqatti deebistee ofitti cuftaa sun hin turre obsinee ija jabaannee dubbannee amansiisuu caalaa yoo lollees yoo lolamnes mufannee galuun kana dura hooggantoota kana dura turan irratti kan barame sana booda komii qabnu gara duubatti deebinee gara ministeera dhimma alaatiin yookaan gara dippiloomaasiitiin erguun yookaan ammoo sadarkaa hooggantootaatti komiin ergama malee jabaattee biyyoota jajjaboo kana dura ofitti amanamummaadhaan dhaabbattee sadarkaa warreebuu nama jechisiisutti geesse eenyummaa keetti argisiisuun salphaa hin turre guddaadha garuu humna tokkoon Afrikaa keessattis ta'e addunyaa irratti qabdu ija jabeenyaan hubachiisuu fi waltajjii sanarratti hirmaachuu dhabuun immoo miidhaa geessisuu irraa gara bal'atanii ija jabaatanii mufii tokko malee waan yaadan milkeessuuf gaara hin dhiibamne dhiibuun ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmed irraa baratamuu kan qabuu fi kan dinqisiifatamu jedhanii kaasu biyyoonni akka Ijipti faammoo masaanuu Itoophiyaa achi keessa jiru hunduu miseensa ta'anii sadarkaa isaaniitti dhiibbaa uumuun qabu san ta'uufis immoo sagaleen isaanii murteessaadha osoo Itoophiyaan miseensa BRICS keessaa baate biyyoonni akka Ijipti faa seenanii deebinee gaafachuufu carraa hin qabnu turre odoo bara darbee hafne Itoophiyaan maaliif kanarratti akkas cichite jennee yuunivarsiitii Haromayaatti barnoota saayinsii siyaasaa nagaa fi hariiroo idil addunyaan kaadhimamaa Dr. Iyyob Tasfaayee Galate dubbisne Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun ishee walabummaa ishee gonfattee biyyoota guddatan akkasii waliin dhaabbachuu miti afoosha mandara tokko hundeessuun seenuun itti makamuun akkaan ulfaataadha walabummaan kan dhufummoo biyyi tokko dura ofii isheetiin mataa ishee bulchite boodarra immoo biyyoota kaan biroo waliin akka isheef mijatutti murtoo mataa isheetiin deemuu fi hariiroo uumuudha walabummaan Itoophiyaa qabachuu dandeesse keessaa tokko yoo jiraate miseensa BRICS argachuu isheeti Itoophiyaan kana dhugoomsuuf biyyoota diinagdeen bal'ina lafaan baay'ina uummataan ishee caalan waliin qixxee dhaabbattee mari'achuun ishee bilisummaa birmadummaa Itoophiyaati jedhanii kaasuu biyyi tokko kutannoo fi jijjiirama fiduuf kaayyoo qabdi taanaan Awurooppaa waliinis Afrikaa waliinis Ameerikaa waliinis Eeshiyaa waliinis qixxee dhaabbachuu akka dandeessu kan agarsiise jedhaniiti kan isaan kaasan jechuudha. Walitti deebinee irra dhaggeeffattoota keenya OBN irraa oduu isaa tokkotti caqasaa kan jirtan oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Abbaan Gadaa Gujii jaarsoo dhugoo fi miseensonni gadaa isaanii namoonni dubartoota irratti yakkoota garaagaraa raawwatan akka aadaattis ta'e akka seeraatti balaaleffatamuu qabu jiran. Namoota gochoota safuu fi duudhaa Oromummaa irraa maqi raawwatan irratti tarkaanfiin barsiisaa ta'e fudhatamuu akka qabus gaafataniiru. Yohaannis Bantii.
aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti qaamolee hawaasaa dursi kennamuuf keessaa dubartoonni isaan hangafa. Dubartiin alatti jilli aadaa geggeeffamus ta'e aadaan guutuu miti. Sirni gadaas wayyooma dubartii ifatti kaa'uun kabajaa fi ulfina guddaa qaba. Sirna gadaa keessatti haadha manaa jechuun jireenya jechuudha. Yoo siin jiraatin jireenyi namaa leeyin namaa hin jirtu. Kabaja qaddii duraa kaadhee teessisan. Haati wayyuu abbaan wayyuu. Wayyoomisi mee bokkoollee irratti sadarkaan tokkoffaan kasiiti. Amma dhufanii yennaa asii wahii matanulle dubbiin dubartii yennaa dhutti hadhiiraa duuba ansine kasiisan dura deessenna wanni jilaa fi aadaa isiillee dura teete. Sirni gadaa nama dhiisii uumamaafuu marartee guddaa qaba kan jedhan abbaan gadaa jaarsoo dhugoo fi miseensonni gadaa isaanii durin jirreen waggoota muraasaan as dhagahuufis ta'e arguuf nama saalfachiisan gochoonni gara jabinaa namummaa fi duudhaa Oromoo irraa maqe miidhaan adda addaa dubartoota irratti raawwatamaa jiru balaaleffatamuu qaba jedhan. Addunyaa kana nami bulchu nami dhalee dubartii sayyoo miidhaa irraa geggeessan teete suni aadi malee wanni akkasii gadaa tana keessa jiraachuu hin qabu. Muka hidhu lakkise dhaanicha maayuu wanni dhahe dhaabatuu qaba. Nami waansa huje seeraa dhiyaate tarkaanfii irra fudhatamuu qaba. Qabaa qaddi jabbii torba qaddi yakki isaanii kana dura duudduu qabe wayyuu dubartiin. Dubartoota irratti miidhaa garaagaraa raawwachuun akka aadaattis ta'e akka seeraatti yakka kan jedhan abbaan gadaa Gujii Jaarsoo Dhugoo erga baallii fudhatanii as namoota dubartoota irratti miidhaa garaagaraa geessisan qoranii akka aadaatti adabbii dabarsuu dubbatan. Abbaan manaa ari'ee waggaa 5 jaageette gara fichaasii gara maatiisii deeyinye miidhamuun qaddu ala kanan rakkatuun qaddu jenne akkuma sani qorree gara abbaa manaa gara maatiisii maatii 5 deette alaatti abbaan manaa ari'ee hadibii irra fuudhee ari'ee nu jira. Kun hin ta'u maatii waliin jiraatu qaddi qabeenya fi keessa jiraatu qaddi jenne nama sa'adamne akka abbaa gadaatti hadee hin jira. Namoota safuu namummaa fi duudhaa Oromoo irraa maquun dubartoota miidhan irratti adabbiin madaalawaa ta'ee fi namoota biroof barumsa kennu murteeffamuu qabas jedhan. Namicha miidhaa geggeessisan qabanee inni sun yakkamuu qaba. Yoo balleessitee tarraa deebi. Qara gorsanii maakaraanee sammuu namaa keessa wanti dadhabamu jiru himanee sammuu namaa keessa naqan. Murra dadhabane firaan ge'an firatti yaamane gosatti yaamane kunoo dadhabe akkana jirti jedhanii himan malee dirqamsuun danda'an ujjeesuun danda'an ujjeechaan miidhaa hama. Dhaanuun qabu nama akkasii jedhe sammaan goona loo irraa fuuna yakka isaa irraa fuuna kuu akka didu kuun immoo maante ebelu akkasii godhaniiran jedhee waan sodaatu waan ta'eete kanallee daddabarsu jirra. Gochi safuu fi duudhaa Oromoo irraa maqe kun lamuu akka hin raawwanne dhalootni aadaa fi duudhaa isaatti deebi'uu qabaas dhaaman. Raabsaan saaphan siree fi biifaan keemikaalaa farra bookee busaa gahaa ta'uu dhabuun weerarri dhibee busaa hammaachaa dhufuu jiraattonni godina Jimmaa himan. Aanota godina Jimmaatti weerarri dhibee busaa hammaachaa dhufuun hospitaalonni dhukkubsattoota 2 fi isaa ol siree tokko irratti yaalaa jiraachuu ogeessonni fayyaa himan. Muktaar Siraaj. Dhukkubni busaa bookeen busaa daddabarsitu dhiiga soorachuuf yeroo nama hedditu nama dhibee busaan qabamerraa gara nama fayyaatti daddarbama. Sadarkaa biyyaatti miidhaa dhibee busaatiin dhufu xiqqeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennamee hojjetameen lakkoofsi namoota dhibee busaatiin qabamanii xiqqaatee turus waggoota 3 darban haala hin yaadamneen weerarri dhibee busaa babal'achuun miidhaa uummatarraan gahaa jira. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa fi aanaa Limmuu Kossaa OBN addatti dubbise dhibeen busaa amala jijjiirachuun haala ammaan dura hin beekamneen naannoo qilleensa baddaa fi badda dareettis babal'achuun miidhaa guddaa qaqqabsiisa. Jiraachuu himan. Namni dinsiisa bakka wanti tokko wanti namni yaalame maal jedhu jiru namni hundumtuu manuma isaa keessa ciisee hospitaala dhuunfaatii marfee fudhatee maal jedhama deebi'ee ciisa achitti wanti tokko wanti yaalamu. Busaan kun na qorrisiifti awwal na qorrisiisaa reetu jismii kana keessaa na bubbutuu barbaadde mataa na boggaa isa badaa liidhaan baay'ee na qorrisiisaa dugda na kutaa na bowwaafataa. Kanaan qabee jechuudha. Gama mootummaatiinis biifaan keemikaala farra bookee busaa fi saaphanni siree gahaan dhiyaatuu dhabuun weerarri dhibichaa akka hammaatu taasisee jiras jedhan. Sirriitti mana keenyaa nama 7 anarraa kaasee nama 7 yeroo 2-3 dhukkubsatan. Qorichillee biifamaa jiru buufanni fayyaa jiru agoobarris namaan kennamaa jiru. Mana tokko keessaa nama 2 ilmoo wajjin walumatti dhukkubsataara amma immoo kunoo maatii dhufee immoo fayyadamaa ragaa. Miidhaa jabaa nurraan gahaa jira. Busaan baay'ee baay'ate. Uummata tattaraatti ciibsaa jira. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Saqqaa Coqorsaatti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan qabamanii garmalee dabaluun namoonni hedduun siree irratti yaalaman dhabuun lafaa fi teessoo irratti yaalamaa jiraachuu taajjabneerra. Ogeessonni fayyaa hospitaalicha keessa hojjetanis weerarri dhibichaa saffisaan dabalaa dhufuun lakkoofsi dhukkubsattoota hamma hospitaalichi keessummeessuu danda'u ol ta'uun hawaasni rakkoof saaxilamaa jiraachuu dubbatan. Haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee dabalee jira amma yeroo kana keessumaa weerarra jirra sa'aatii weerarra jirru kanatti
baay'ee dabalaa deema. Tirendiin busaa guyyaa guyyaadhaan dabalaa deema. Weerarri busaa yeroo kana keessumaayyuu godinaalee gara lixaa kana keessa jiran Jimmaa, Lubbaaboor fi Wallaggaa hundumaa keessatti bal'atee jira. Haa ta'u malee keessumaa kan hospitaala Saqqaa baay'ee hammaataa akka ta'e beekamaadha. Beeddii tokko irratti nama 3-4 daa'imman nama 3-4 ciibsinee yaalla. Isa bira darbee immoo lafa ciisaniis yaalamu. Kun egaa qoricha argachuu wayyaa lafuma ciisanii jedhaniiti jechuudha. Hojii gaggeessan hospitaala sadarkaa jalqabaa aanaa Saqqaa Coqorsaa obbo Muhammad Ibrahim akka hospitaalichaatti yaalii taasisuun cinatti weerara dhibichaa ittisuu fi to'achuuf koreen hundeeffame hojiitti galee jiraachuu dubbatan. Erga weerarri kun jalqabee sadarkaa hospitaalaattis taaksii foorsii hundeessine akka hospitaalaatti tajaajilli jalqaba nurraa eegamu tajaajila yaaliiti waan ta'eef koree yaalii haakimootaaf dabalatee koree adda addaa hundeessine inni lammaffaa koree loojiistikii koree dhiyeessii jechuudha. Dhiyeessii adda addaa irratti kan hojjetu jechuudha. Inni kaan koree deeggarsaaf hordoffii aanaadha hamma gandaa oliis gadis taaksii foorsii gara oliitti hundaa'eef gara gadiitti hundaa'e wajjin qindoominaan kan hojjetu jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Jimmaa obbo Fuwaad Saabit jijjiiramni haala qilleensaa fi dhibeen busaa amala jijjiirachuun weerarichi akka hammaatuuf sababa ta'ee jiraachuu dubbatan. Waggoota muraasaaf lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii xiqqaatee turuun hawaasni akka of dagatu taasisee jiraachuu himan. Yeroo ammaa aanota godinichaa hunda keessatti weerarri dhibee busaa dabalaa dhufuu himanii kana to'achuuf qaamota dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuus dubbatan. Darban lamman kana keessa immoo haala ulfaataa ta'een ammas dabaleeti kan inni jiru jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan qaamni ilaallatu hundi hojiin gurguddaan kan inni geggeeffamaa jirudha. Hojii sana keessaa tokko hawaasa biratti hojiiwwan hojjetamuu qaban akka ogeessaatiin dhaabbilee fayyaa irrattis hojiiwwan hojjetamuu qabanuu fi akka waliigala immoo seektaroota qindoominaa jedhamee hojiin bal'aan miidiyaas dabalatee hojiin bal'aan hubannoo hawaasaa dabaluudhaaf hojjetamaa jiran jiru. Sadarkaa gandootaatti gadi bu'uun yaaliin hanga sadarkaa manaatti kennamaa jiras jedhan hanqinni qorichaa akka hin muudanneefis hordoffiin gahaan taasifamaa jiraachuus obbo Fuwaad himaniiru. Boollolaa daandii saffisaa Mojoo hawaasaa akka feeteen ijaaramuun ooyiruu mancaasuun oomisha keenya xiqqeesse jedhan qonnaan bultoonni aanaa lumee ganda qooqaa naga'u. Oomishni qonnaan bultootaa miidhame tilmaamamee beenyaan akka kaffalamuuf ni hojjetamaa jedhe bulchiinsi aanaa lumee jireenya tarreessaa dabalata qaba. Daandiin saffisaanii Mojoo hawaasaa sochiilee hawaasa dinagdee lammiilee fooyyessuudhaaf yaadamee baasii birrii biiliyoona 6 waliin ijaarame. Ergaa daandiin kun ijaarames rakkoon dhiphina daandiitiin isaan irra gahaa ture furamuu fi kan himan qonnaan bultoonni aanaa lumee ganda qooqaa naga'u. Daandiin saffisaa kun dinagdee guddisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu himan. Haa ta'u malee jedhan qonnaan bultoonni kunniin boollolaa daandii saffisaa Mojoo hawaasaa akka feetiidhaan ooyiruu qonnaa irratti waan baafamee fi oomisha duraan argachaa turre nu jalaa xiqqeesseera jedhan. Daandii Mojoo hawaasaa kana daandii hoggaa baasan giddibii mootummaan nu gaddabe irraa kaasanii lolaan bakkee saniin cabsee lolaa saniin jaraan baasanii eegga fixaniin booddee boota san bananii oomisha nu jalaa balleessaa jira. Daandii karaa hawaasaa deemu kanatu dildilli bakkeen taaneen bahee warratee bishaan achi duubatti deebi'ee ataakiltii hojjenne hunda shunkurtii goommana kan dhaabne hunda bakka maasaan warkaa balleessaa jira. Dildila jalaan baasanii dildilli isaa sirrii mutee jechaadha. Karaa maasatti qajeelchan duratti hin baasan. Sababa lafti isaanii lolaadhaan miidhameefis oomishni gosti garaagaraa akka jalaa manca'ee dubbatu. Akka shunkurtii kan akka xaafii kan akka boqqolloo hunda nu jalaa balleessee lolaa seenee jira. Amma shunkurtii goommana kan dhaabne akkasitti balleessee sa'aatii malee bishaan faca'eetoo shunkurtii qaaras barana nu harkaa balleessee harka duwwaatti hafne. Miidhaa boollolaa kun qaqqabsiisaa jiru kana karaa miidiyaas ta'ee qaama dhimmi ilaallatutti komii dhiyeeffachaa turuu himanii qaamni furmaata nuu kenne hin argamne jechuunis komatan. Diichiin isaa bakka silaa barbaadamu saniin hin baane waan ta'eef qote bulaa ofitti qabeetu mariisne waan ta'eef maasaa namaati irratti bahee maasaa namaa san irra immoo amma horiillee hoggaa geechineetu karaa saniin lafti qurxamee gogeechafaa nu harkaa ta'aa jira. Bara 2009 irraa kaasee inuma iyyannaa furmaatan arganne silaa dabarsanii lagatti galchuun irra jiru lafa keenya garuu miidhaa gubbaarrangaa biyyeen irraa haratee deema. Kanaafuu rakkinni guddaan keenya kana. Daandiin ariifataa Mojoo hawaasaa kun dinagdee biyya keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Kanarratti baay'ee gammanna. Garuu hojimaan isaa diizaayinii isaa sirrii miti kan jennu mormii qabna akka qotee bulaa tokkotti. Maalinni daandiin lolaan dur abbootiin keenya akaakileen keenya qabatee deemu san isa irra dabsanii warratanitti marii uummataa malee diizaayinii kun hojjetame jechaadha. Maalinni kan rakkoon inni amma uumaa jiru tokkoffaa huruun keenya midhaan keenya badaa jiran walaayii bu'urri misoomaa lafichi illee walaa qalamaa jira. Kanaafuu rakkoo hamaadha nuti maalinni deebinee bulchiisni aanaa lumee hin beeka bulchiisni godinaatillee kana iyyannee turre garuu deebiin nu kenname hin jiru. Amma kana mootummaan laalee warratee bishaan kana laga kana nu gaddabee
dildila kanas karaan taaneen baasanii karaa gadaanuun baasanii oduun as takakkalanii kan jennu. Bulchaan ganda qooqaa naga'u obbo Geetuu Seyyumee dogoggora hojii bohoo lolaa daandii saffisaatiin oomishni qonnaan bultoota muraasaa miidhamuun dhugaadha jedhanii komii qonnaan bultootaa furuudhaaf immoo qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Dhugaadha qonnaan bulaanii komiin inni kaasu daandiin haayiweeyi gaafa piroojeektiin kun hojjetamu iddoo tokko tokkotti maasii qonnaan bulaa hojiin miidhuu danda'u iddoon itti hojjetamee yookaan dagatamee immoo bira taramee hin jiraachaa. So kana sirreessuudhaaf yeroo yeroodhaan qonnaan bulaan keenya komii dhiyeeffachaa ture iddoon itti furames hin jira iddoon immoo sirumattuu ittiin deemamne hin jiraachaadha. Kana keessaa bara kana kan adda baasnee ilaalle maasni qonnaan bultoota sadan tokko lolaan daandii sanirraa bahu karaa deemuu qabu dhiisee raawwate maasii qonnaan bulaa sanaa iddoon itti miidhee hin jiraachaadha. Kana immoo qaama dhimmi ilaallatu wajjin walitti hidhamnee raawwanne hiikuudhaaf sochiin jalqabnee hin jira. Dhaabbata daandii qaxxaamuraa kanaaf xalayaa barreessinee irrachaadha. Bulchiinsa aanaatiif illee barreessinee qindoominaan taa'amee wal mari'atamee bishaan kun daandii isaatitti deebi'u akka qabu. Dargaggoonni gurmaanii achi albuuda sanirraa galii argatan ni jiru waan ta'eef kan isaanillee gara dhaabbachuutti deema waan ta'eef wanti kun atattamaan furmaata argachuun akka irra jiraatu kan gadi buunes kanaaf waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti fala furmaata akka inni argatu. Itti gaafatamaan bakka bu'aa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa lumee obbo Fallaqaa Garramoo komii qonnaan bultoonni miidhaa bohoon lolaa daandii saffisaa Moojoo baatuu irratti dhiyeessan furuudhaa fi dhaabbata ijaarsaa daandichaa waliin mariin godhamaa jiraachuu himaniiru. Qooqaa nagoo Sajorroo akkasumas gurmaa faatolee biratti komiin darbee lolaa wajjiniin istiraakcharii wajjiniin jiru hin beekna. Haa ta'uti garuu istiraakchariin akkaataan daandii saffisaa yaa'insa bishaanii eeganii kallattii eeganii hojjechuu dhabuurraa kan ka'e maasii qonnaan bulaa oomisha qonnaan bulaa miidhusaa waajjira keenyatti kutaa koomiitti jechuun isaanii qonnaan bultoota hin beekna. Mariin garaagaraa hin gaggeeffama. Dhaabbaticha daandii saffisaa isa bulchu wajjiniin gaggeessaa turre. Haa ta'uti yeroo oomisha sana eeganiiti furmaata kennuun hin turre. Miidhaan sababa bohoo lolaatiin oomisha qonnaan bultootaa irra ga'eesii tilmaamamee beenyaan akka kaffalamu ni godhama jedhan. Warra oomishni isaanirraa fudhatame tarii kompenseeshinii dhaabbatichi akka isaaniif godhu komii isaan irratti dhaabbatee tilmaama qaamolee garaagaraatti hojjetanii warra ammas komii isaanii dhiyeeffatan karuma kanaan furmaata kennuutti akka aanaatitti busaa gonofaa wajjiniinis wal qabate kan dhaabbaticha wajjiniinis wal qabate kan kenninu ta'adha.